Ashamaar kafulee daawwattoota keenyaa kanneen biyya alaa fi biyya keessa teessanii nu daawwattan marti nageenyi keenya bakka maratti sinaa qaqqabu jecha amma oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaa isinitti himnaa. Oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kana kan isinitti himu ani Beenyaa Shiramuuti. Koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa garee aleellaa naannoo Affaaritti raawwatee qoratu erge. Koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa naannoo Affaar manneetii barnootaa fi buufataalee fayyaa ganda Kulii Koomaatti aleellaa raawwatee garee qoratu erge. Daa'imman lakkoofsa danuu ta'an dabalatee buqqaatota dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuun erga gabaafameen booda bakka miidhamtootaa fi deeggarsi godhamutti garee dhimma kana hordofu akka ramadee ibseera. Gaafa adoolessa 28 bara 2013 naannoo Affaar bakka zoon Aratti jedhamutti aleellaa meeshaa waraanaa guddaadhaan raawwatameen namoonni baay'ee du'uu fi miidhamuu qondaalli naannichaa fi maddeen sadarraa argame jedhee odeeffachuun BBC'n gabaasee jira. Haaluma kanaan miidhamtoota aleellaa kanaa yaadachuun naannichatti guyyaan gaddaa 3 labsameera jechuun BBC'tu gabaase. Abukaattoo fi gorsaan seeraa obbo Abdul Jabbaar Hussein lubbuun darbuun dhaga'ame. Gorsaa seeraa fi abukaattoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Abdul Jabbaar Hussein galgala kaleessaa jechuunis hagayya 1 bara 2021 magaalaa Adamaa keessatti lubbuu isaanii darbuu waa'ee hojii isaanii kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa himan. Obbo Abdul Jabbaar du'uun isaanii otoo hin dhaga'amin sa'aatiiwwan muraasa duratti marsaa hawaasummaa feesbuukii dhuunfaa isaanii fayyadamaa akka turantu himama. Obbo Abdul Jabbaar Hussein abukaattoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo ta'uun adda federaalaa fi naannoo irratti falmuun hidhamtoota siyaasaa hedduuf abukaattummaa dhaabachuun beekamu. Gurmuu abukaattotaa waliin ta'uunis ogummaa isaanii tajaajilaa kan turanidha. Sababa lubbuun darbuu obbo Abdul Jabbaar Hussein hanga ammaatti wanti beekamu kan hin jirredha. Magaalaa Finfinneetti baatii tokko keessatti galiin birriin biiliyoona 5.8 walitti qabamuun ibsame. Magaalaa Finfinneetti baatii adoolessaa keessa galiin birrii biiliyoona 5.8 walitti qabamuu biiroon galiiwwanii magaalichaa beeksiseera. Adoolessi tokko hanga 30 bara 2013 kaffaltoota gibiraa fi taaksii sadarkaa C irraa galii birrii biiliyoona 5 fi miiliyoona 300 fi miiliyoona 90 fi 900 fi 30 walitti qabuuf karoorfameen miiliyoona 5 fi miiliyoona 800 fi miiliyoona 20 fi 200 fi 60 walitti qabamuun biirichi ibseera. Galii walitti qabuuf karoorfame dhibbeentaa 108 ol milkeessuunis himameera. Galiin baatii kanaa argame galii bara darbe yeroo wal fakkaatu walitti qabame birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 100 fi miiliyoona 26 fi 900 fi 50 ol caalmaa qabaachuu ragaan waajjira sekireetiriyaatii pirees magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Oduu keenya biyya alaatiin dhaabbanni fayyaa addunyaa qoricha busaa kan biqiltuu Artimeesiyaa jedhamurraa hojjetamu dhukkubsattoota COVID-19 irratti yaaluuf jedhame. Qorichi biqiltuu Artimeesiyaa jedhamurraa hojjetamu Maadaagaskar keessatti koronaa vaayirasii ittisuuf faayidaarra ooleera. Biyyi odola Afrikaa Maadaagaskar bara darbee dhugaatii biqiltuu Artimeesiyaa irraa hojjetame dhukkuba koronaa vaayirasii ni ittisa jechuun namoonni akka fayyadaman jajjabeessuun qalbii uummataa hawwattee turte. Dhaabbanni fayyaa addunyaa ammaaf ragaan qoricha Artimeesiyaa irraa tolfame koronaa vaayirasii fayyisa jedhu ni jiru jedha. Dhaabbatichi Maadaagaskar biqiltuu kanaa fi kan biroollee fayyadamuun yaalii akka taasiftu deeggaraa akka jiru himuun garuu immoo odeeffannoo argamuu mara murteerra gahuun dura haala saayinsaawwan qoratamuu qaba jedhe. Biqiltuun Artimeesiyaa andu'aa jedhamu jalqaba kan argame Eeshiyaatti yoo ta'u kutaa addunyaa ifa aduu fi ho'a qabutti ni biqila. Kunis dhukkuba busaa ho'a qaamaa gara malee fi dhukkubbii biroo fayyisuuf kan oolfamedha. Pirezidaantiin Maadaagaskar Roojaaliinaan yaaliin bara darbee dhugaatii biqiltuu Artimeesiyaa irraa hojjetameen taasifame dhukkubicha irratti bu'a qabeessa ta'eeraa jedhan. Haa ta'u malee hangi dhugaatiin dhukkuba kanaa fayyisu jedhamee hin beekamu. Mootummaan garuu harki 60 ol biqiltuu Artimeesiyaadha jedha. Maadaagaskar qoricha fudhatamuu fi lilmoon kennamu oomishaa jirti. Yaaliin saayinsaawwaas irratti adeemsifamaa kan jirudha. Saayintistoonni Jarmanii fi Deenimaark biqiltuu kana irratti qorannoo taasisaa jiran yaalii laaboraatoorii keessatti koronaa vaayirasii wallaanuuf bu'a qabeessa akka ta'u mallattoo argineerra jedhaniiru.
qorannoon saayintistoota walaba ta'aniin sororfamneen kun akka himutti qorichi biqiltuu kanarraa hojjetame yeroo etaanoolii bishaan carii yookaan taliilaa waliin fayyadamnu farra vaayirasichaa ta'uu agarsiiseera jedhan. Qorattoonni kunneen yuunivarsiitii keentaankii waliin ta'uun Meeksikootti namarratti akka hojjetu yaalitti jiru. Chaayinaan illee biqiltuuma kana fayyadamuun qorannoo geggeessaa jirti. Saayintistoonni Afrikaa kibbaas biqiltuu gosa kanaa fi kan biroo irratti qorannoo gochuun hojjechaa jiraachuu BBCtu gabaase. Oduu keenya ispoortiitiin kiilaa atileetiksii Itoophiyaa olompikii Itoophiyaa irratti hirmaachuun gara biyyaatti deebi'ee simannaan taasifame. Biyya atileetiksii Itoophiyaa olompikii Itoophiyaa irratti hirmaachuun gara biyyaa deebi'ee wayita buufata xiyyaara idil-addunyaa boolee ga'u simannaan taasifameefii jira. Sirna simannaa kana irratti hooggantoonni mootummaa olaanoo fi qaamoleen dhimmi ilaallatu argamaniiru. Pirezidaanti Saahilawarqi Zawudee jila ispoortii olompikii Itoophiyaa irratti hirmaachaa turuun har'a gara biyyaa deebi'ee baga nagaan dhuftan jechuun ergaa dabarsan. Ispoortota Itoophiyaa olompikii Itoophiyaa 2020 warqee tokko meetii tokko fi naasa lama waliigala maadaaliyaa 4 argachuun ni yaadatama. Ta'us qabxiin kun qabxii olompikii 6 darban irratti biyyattiin galmeessitee gadidas jedhameera. Gareen kun biyyoota addunyaa taphoota olompikii bara kanaa geggeeffame irratti hirmaatan keessaa sadarkaa 56 qabachuun xumureera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduma gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabannee ture kan hangammaa turanii odicha isinitti himuun kan isin faana ture dhibeenyaa shiiramuutii qophiileen FIB TV kanneen biroon itti fufuutii daawwadhaa guyyaa gaarii.